Saidoo heerumee akkaawunti isaarratti qarshiin baay'ee akka jiru beektaa? Erga qarshii san fudhadhee booda osoo na fuutee baddee. ያው ቀልዴን አይደለም ያው አካውንት ውስጥ ያለውን ብር ከወሰድኩ በኋላ ይዘኝ ብጠፋ ብዬ አሰብኩ። ማለት እኔ ሲቲሞ ያው አንተም ትወደኛለህ እኔም እወዳለሁ። ምን ችግር አለ? የምራ ይገልጤሞ የምራ ይገልጃ የቹን አን ያዝኒ ኩን ድራና ዱፌ ገሩ አከትን ሲቲሙ ወላሌ እርገ ወንተ ከነ ሚሚጄ ሲቲኒ ሙጄ ያዴ አመሙ ወንቱ እንዱ ስራየራ ከራ በሬዳ ዳንዴ ማጅራ kanaaf osoo akkana godhe yaanni namoonni kana dura jechaa turan sun guutuun isaa sirriidha jechuudha. Sayyiduu anallee fayyadu siillee fayyadu bar maal na fayyada anaafi jechuun anaafsi jiru gaarii jiraachuudhaaf osoo kana godhee ምን እያወራሽ ነው ባላ ሰይዱ እኮ ወንድሜ እኮ ኦቦሌሳ ኪያ በር ሰይድ akkamitti waan akkana irratti hojjetan akkamitti wabii waan akkasii hojjete jettee sammuu kee keessa yaastaa እያዱ ሰሙንኬ አራዩ ገረ ቀልቢ ከቲ ዲቢ አረባ አላ በቃ ዲሲዋን ከና ሰሙኬ ከሰ ያሲኒያቲ አዩ አይ እንቁ አታውሪ ምን እንደነክ ዋቶ እኮ ዩንዱበቲን እንዴ ኦቦሌሳ ኪያበር አናና አመኔ ዋን ከነ ሁንደቲ ሴኔ ወጪ ከነ ሁንደ ባሲ ከነ ባሲ ሁና ኦሊ ከነ ሁንደ ባሲ አከሚቲ ዋና ከና ያዳል አከሚቲ ያኔ አከሲ ሲዱ ምን ብትሆኚ ነው አንቺ እንዴት ብታስቢ ነው እንደዚህ ወጀት ይዴ ሰሙኪ ኪሴ ያስታል እያዱ ሰሙንኬ አራዩ ገረ ቀልቢ ከቲ ዲቢ አረባ አላ በቃ ዲሲዋን ከና ሰሙኪ ኪሴ ያሲኒያቲ አዩ አይ እንቁ አታውሪ ምን እንደነክ ዋቶ እኮ ዩንዱበቲን እንዴ ኦቦሌሳ ኪያበር አናና አመኔ waan kana hundatti seenee wacii kana hunda baasii kana baasii humna olii kana hunda baasee akkamitti waan akkana yaaddan akkamitti yaanni akkasii ሲዱ ምን ብትሆኚ ነው አንቺ እንዴት ብታስቢ ነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የምታስቢ አዩ akkamitti waan akkasii yaaddaati miti bar ani indubatin fallaan dubatin akkanummi sin dhageenye maal jechuudha kun obboleessi akkamitti kun bar wanta no zambay ji hanga barbaadde sammuun kanke oto ወንትን ያደተ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ተንኮል ለምታስብ እንዴት ነው ይመጣልሽ? እኔ እኮ በክፋት እኮ አይደለም ይኸው ልንገር እኔም ለመጠቀም አንተም እንድትጠቀም በክፋት አይደለም አይደል? ከፋት አይደለም ሚቲ በላል አቲ ነጃለታሚ ነው ኢሳሚቲ ኤገ ኢሳ አመንሲስቴ ሱመያን አመንቴ ለኪ ሀፉዱ ኢትያሲኑ ኤገ ጀደሜ ወንቲ ኩን ሁንዲ በአሜ ጅቸሲን ጀደማ ትሮ ሰነ ያደቶት አርባር ሰማቱ ሰነ ያደቶት ማትማቲኬት ቄስታት ማሊፍ ነማ ከበጀማ ከነሞት ቄስታት ኢሪያ ኬኛ ጎቸ ልቡ ነማ ባስቲን ኮ ገራገሩ ማንቀቡ ሞት ኩን አከሚቲ ዋና ከሲ ያዳዩ እንዴት ምን ሆነሽ አላይ ወደ ራስሽ ተመለሽ አረባ አላ ሌላ ሰው እንዳይሰማሽ ያን ከነ እርዴ ቢጤዩ ኦፊኬት ቱኒ ሚነት አብይ አይደለም እኮ እኔ እኮ ስለምወድ ነው አስቤ አይራፊ በአላ ጭንቅላት የለሽም ትንሽ ምን የሚያስቀር አይደለም መልካም ነገር እኮ ማሰብ እኮ ነው እኔ በቃ እሺ ቅርታ በቃ እኔ ይጠቅመናል እኔ እናንተ እንጠቀምበታለን ብዬ አንተ አስብስ በሚሊዮን ብር ብታገኛ ተጠቀም ተደልግባ ሚሊዮኒ ዮ በርባዴ ይቹዳ ለፉዱረ ኪያት ማንጉባ አኒ ኩማ ዲበጃዋ ጋፋ ኩማ ዲበጃ አርገተና እንጀዳን ሲፈየዳ ፉዳዱና እንጀ ቻንቱረ ሳሚቲ በር አናከ ጅሬኝ ኬሰን እንበኔ ፊዳ የሮ ሰናስ ይቹ nama kana dirqamaan itti heerumtee otoo inni fedhan qabaatiin otoo inni maaliin jedhin otoo inni sin jaallatin maallaqa sanaaf jettee akka ittiin seenne fidhaan kaniin akkas jechaa fi ture jechuudha. Sa'iduun nama gaariidha. Sa'id jechuun nama yaadudha. Sa'id jechuun nama meeqa guddisee akkamitti waan akkasii irratti hojjeta. Sammuu akkamitti yaadda akkamitti na yaadde immoo ilaa jaalalli ati naaf qabdu yoo barbaade asii qileetti gadi kufa malee ani waan akkanaa si hojjetu. kana bode dugungortee ma jechu dugungortee sekandi tokko jechu waan akkasii yaade sitti mee jiraaju wallamnaani fate ሽቅጣኔ እኮ ስለምወድ ነው እንጂ በሌላ ነገር እኮ አዩ አትንኪ አዩ ረፊ አትንኪኝ ነኝ
Yoo nama jaalatti onnee qulqulluudhaan namatti godhu. Inni immoo darbeera al'allaqa bakka waraabessa tarii sareen dutti darbi sun wanta dhumateedha. Ashi bakka tun dubara akkanatti haasaan ta'u tasgabbaa ishee haasa'i. Ani sayii duratti akkamitti waan akkanaa yaada'ani? Barcidhaadhaa. Boruu yookaan iftaan barcidha keessan irra taa'uuf ibalu. Ati waan gamaan bakka ani bar waan si jaaladhu fi wabii maal bara jinyane bakka jaalallatti naa qabdu qeeyaa seenu. Amma miti yeroon ansitti barbaadu waggaa sana guutuu diddee narraa dheeffaa turte waan inni ansiin jedhu na dhaga'uu diddee akkamitti har'a si dhufuu danda'e? Bakka oomishi dhifama naa godhi bakka waan akkanaati adeemti bakka ati akkanatti kan yaaddu natti hin fakkaanne dhifama bakka. Akkamitti yaadneen maal jechuudha? Hiriyaa xiyyaa irratti waan akkasii nama hojjetu sitti fakkaadhaan akkanatti yoo na laala. Keessatti bar gubateeti bar waa meeqa argeeti bar ijji namaa meeqa irra bu'eeti bar. Wanta kana kan inni fide jechuudha. Akka ati salphaatti akkatti fayyadamtu. Duriyyee barbaadi. Nama yaada akkasii waan akkasii raawwatu barbaadan nama biraa jechuudha. Qotat baalagee ni shaalchi. Wayne wabi. Rabbuma na baase kana kan caalu yoo sonatti fiduu waati. Maalin jee ture na siliksan jenne. Mitangan. Gandootti wajjin walumaan bakka asitti bunni danfifamu asitti buna dhugaa maal ta'atu jira. Maatiin keenya illee keessa darbanii ol beeku. Kanaaf badii guyyaa tokko uumamteef ani badii ammas ga'u. Akkasitti hanga lubbuu kee dhabdutti sin tumsisu. Ammani yaa'u uummanni biraa hubachuu baachuu danda'a. Garuu ati wanta dhugaa jiru beektee ifama naa gootee waan waliin itti fufne baay'ee natti toleera. Galatoomii ulfaadhu. Ayra kun qabii yeroo darbii gadhiisne sana gubbaarratti siifiin godhaa. Obboleewwan qabaaniis si qofa miti dhiironni biraa hin jiru. Obboleewwan koo hin jiru. Hin argitaa. Maal jettee gaafa ati haasoftu uummanni wanti sana gaafa argu amma uummanni dogoggoree jechuudhaaf baay'ee ulfaatu beekte. Wanta san hunda hojjecha deebiidhaan jechuudha. Dhibee kiyya caalaa galma ga'iinsa cidha keetii sanaatu na dhibbisaa ture. Irra deddeebi'ee jechuudha. Normaalii natti aaruu danda'an ta'a. Meebii maatiin keessan yookaan maatiin keenya jechuudha. Warri waan sii ba'uu miti. Kan tokko nu bakka dhiiseera jettee waan dhiistuu miti beekte. Kanaaf milkii makeensi hawwaa yaada namoonni kakaasan kanaallee irraan deebinii moora akka waan badii tokkotti hin ilaalinsiin jechuun barbaada. Yaaduma sirrii kaasan waan ta'e. Maaliin jechuu barbaada Ayyuushaa milkaa'insiin jedhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordofootaa fi kabajamtoota keenya akkam nagaa keessaniitiin jedha. Egaa mee yaada wanta ayyuun dubbattu kanarratti namni yaada qabdan koomentii jalatti barreessa. Ana garuu hedduu na aarsite dhugaa dubbachuuf ayyu. Maaliif jennaan jireenya kan kee diiguu ta'a malee jireenya kee ijaaruu hin ta'u yoo dhugaan kan wal jaalataa jiraattan ta'e isa idoo wajjini. Garuu ana wantichi kun piraankii natti fakkaata. Maarif. Piraankii natti fakkaata ana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Ani piraankiidha jedhee hundum nama mallaqa wajjin qabsiisee jiraayyuu. Jarri kun yeroo baay'ee piraankii dalaganii piraankiidha malee dhugaa miti jedheen. Namni biraa immoo dhugaa wal fuudhuuf deemanii akkamitti odoo dhugaa waliin fuudhuuf hin deemne waa kana hunda bitanii jedhanii nama mormaa turanii dhuma isaanii rabbiin nu agarsiisu numaan ilaallaa. Garuu ati dhugaas ta'u mallaqa Sa'idoo irraa fudhattee wabitti kennitee wabitti wajjin baduun kan kee akkas jettee yaaduun kan kee dogongora. La'ennuu jalqaba Sa'idoo namni jaalate Sa'idoo si quba hin qabne ati jaalatte. Jaalala ati jaalatte irraa ka'ee wanna keessa dabarte san guutuu ni beeyta. Achirraa ka'ee innis si jaalate. Innis si jaalatee of jaalachiistee guyyaa aroosa keessaniitiif qophiitti jirtan yoo dhugaa ta'e. Innaa gaafan isatti heerumee waa hunda harkaan ga'adhee. Sa'idoon gaafa itti heerumee akkaawuntii mallaqa isaa sitti kennaa silaayeen utuma sitti kenneeyyuu irraa baasuu hin dandeettu. Akkaawuntii keessatti hin soorata jettee yaadda. Sammuu kee keessatti seef hin godhin. Seef hin godhin tasumaayyuu akkaawuntii ofiit irraa kaasee akkaawuntii kee irratti mallaqa akka jiru seef siin godhu irratti siin galabbatu jechuudha.
jalaa hata jechuudhaaf immoo yeroo ammaa kana keessatti namni mallaqa harkarratti baadhatee deemaa jiru hin jiru. Baankii kaata jechuudha. Namni moobaayilumaan dabarsa. Namni mallaqa harkatti hin deematu yoo akkana mallaqa taaksii ta'e malee nama kamiinuyyuu mallaqa inni beeytanii harkatti hin deematu. Akkatti fuutee wabittiin heerumtullee hin qabdu. Akkasuma jetteetu yaaduun kan keetu Sa'iidoomaanuu tasuma waan kana yoo si dhagaye duraa giddiidhaan hin hundumsi dhiisa yoo ammatti deebitee qoricha yookaan madaanitii kan keessan dhuguun kan kee hin hafu waan akkasii hin yaadinii tasumallee garuu kanuma dhagaa Sa'iidoon kunoo dubbiin babal'atte wanni miidiyaa irratti himame ni dhokatti jedhamee hin yaadamu miidiyaa miti namoonni dubbiin dhoksaa takka nama lama bira tartee nama sadi geettee jennaan nama lamaayyuu geettee jennaan hin dhokattu nama sadi geettee jennaan uummata guutuu akka wal geettetti ilaali. Innaa ati gaafuma kaameraa fi hojii ofirratti qopheessitee dubbatte akka Sa'iidoolleen dhagayu beektee Sa'iidoolleen dhagahee jira yoo ta'an hundaafu utuma piraankiillee ta'ee jechuu yaada sammuu isaa keessatti waan hin taane uumta waan ta'eef waan akkasii yoo dhugaa bultiif barbaadde akka ilaalcha kootitti waan akkasii hin yaadini mallaqa nama tokkoon fuutee nama tokkotti heerumuun hin danda'amu. Kanuma itti fiddu sun iyyuu sin jaalatu wabimmaan argite ammayyuu akkatti lolutti jiru jechuudha dhugaa nama gaariidhaati wabii. Ati geeruu akkasitti yaaduun kan kee dogongora guddaadha sammuun kee sammuu akka sammuu daa'imatitti yaadanatti fakkaate yaa aayyichaa ingidihi ka rabbiin sammuu teessii bal'isee si haa yaachisu. Egaa akkasii miidhamni aayyuun sirrii jirti lakki sirrii hin jirtu jettan koomentii jalatti yaada qabdan barreessaa meesinillee. Dammoo sheer godhamee biraan naaf gayaa. Dhugaa rabbii hedduu nama kolfisiisti. Egaa akkasii isiniin jedha. Nagaa keessa naaf jiraadha maatii kan koo. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri maatii naaf hin taanes maatiin naaf ta'a. Isin jaaladha hedduu isin kabajaa. Nagaa naaf ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.